Wallahi wa billahi Darga barran rabbii kaayina guddaa abbo. kakadhe ilmoo jiituu tan of biraa qaba. Ilmoo jiituu tanaan isin kakadha yoo andaba takka dhara takka gadi aantummaa namaa gadi sii godhee beeke rabbiin ilmoo kanaan nagaa wajjin an jiraachisen. Warri immootu maal jedhan gariin dalaydeetiniin nyaachifte har'a tarteef jennan. Ani Zaynaba yookaan Ummu Firaa'oliin fuudhee guyyaa takka dalagaa argadheen beeku. Rabbii guddaan natti arga kuloo asliin fa'aa hiriyoonni xiyyaa fi namni biyya kana jiru hundi na jala jira. Takka dalagaa erguu miti manni hojii eessa akka ta'e hin beektu. Akka dhiirri jaartii jiraachifatutti nugusa isii godhee jiraachifadhe. Waan isiin barbaadderraa guutafi akka mana madaamitti qilleensa bubbeen dha'u osoo hin taane qilleensa manaa guutu jiruu madaam jiraattu olitti jaartitiyya yoo har'anarraa gammaddee boranillee isiidhaan gammachiifama jedhee jiraachifataa ture. Ilmoo tiyyata har'a of biraa qabu tana guyyaa takkaan harkarratti hin baadhanne maaliif haati bira jirti akka namaa ergadhee mallaqa isii irraa nyaataa maaliin jenna. Waan godheef dubbachuu kiyyaaf osoo hin taane namootatu mallaqa irraa nyaatee maali har'a bu'aa biraa argannaan maali jedhan. Ani takkaa wallaahi wabbillaahi kuloo hiriyoonni kiyya hundi na jala jiran namni baay'ee na jala jira. Haqa namas nyaadhee hin beeku mallaqa namas sumunii tokko fudhee harka kiyya irra kaa'ee hin beeku mallaqa kiyyatu nama bira jira malee. Mubaarakii birrii bitatee maali? Mubaarakii yoo jiraatan ayaama. Mubaarakii yoo jiraatan ayaama. Birrii mubaarakiin jiraachuu miti yaani. Maal akkaan irraa qabu mallaqa akkamii akkaan irraa qabu haa dhufee dubbatu mubaarak. Summa billaahi laziim haqa xiyyan nama bira jira malee hayni namaa takka na bira hin jiru. Takka an nama xaaratee buluudha. Nama maatii ofii mataa ol qabachiise maatii kiyyaa miti maatii isii mataa ol qabachiisee nama jiraachisaa tureedha nar. Kabajaan nanarra maatii isiitti qabu hundi kana ta'ee jechuudha. Karaa argitee namni afaan ofii dubbachuu dhiisee karaa qaxxaamuraatiin nama namatti ergu akka waan reediin hin beekne. Mee amma fakkeenyaaf warri iccitii akkana ta'anii haasaan suni eessaa dhagayan tokko eessaa dhagayan lammaffaa akkana naan jettee maaltu fide sadaffaa jaartiin tokko jaarsi biyya osoo jiru warri biyya tokko osoo jiru miidiyaatti himatuuf maaltu kaka'umsa uume hubadhaa jarana hubadhaa dubbii jarjartanii arrabumaaf maaliif hin muddamina jaarsi biyya osoo jiru firri osoo jiru keessa darbee seerri osoo jiru dhiisa biyya kana biyya seera jirra yaa jarana Kaayiroon biyya Saudi yookaan Dubaay maali warra ulee wal ari'anii maali tanii miti biyya seerri jirtu tana keessatti yoon dhuguma namni kun baddalan bira darbee seera bira darbee jaarsa bira darbee sheeka bira darbee hayyuu Oromoo bira darbee eessan Dubaay Saudi dhaqe ajandaan kun yoo hayni jiraate haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhamu sun anarratti arge wallaahi wa billaahi haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhame sun ofirratti hin arge. Jireenya kiyya naa murteessa ta'eeti maaliif hin bultii ijaarradha? Maaliif hin murtee jireenya keessa seena? Bikoos ana mallee andareejiidha jechuudha yookaan umriin kiyya murtee sanaaf hin geenye jechuudha waggaa 18 gadi jechuudha. Namni waggaa 18 gadi ta'e ammoo itti gaafatamummaa ofii qofa osoo hin taane ofirra darbee biyyaafuu wabii ta'a jechuudha. Ati nama sanarra beekteetti nama sanatti kan murteessitu nama sanatti kan kennitu waa'ee keetuu hin beektu. Waa'ee keetuu hin beektu. Sooti siqxanii qorattanii hubattanii dhugaa rabbiin isiniin jedha akka mana fincaanii yookaan akka sagaraatti funyaan qabatanii jettanii irraa fagaattu dhugaan isiniin jedha. Miidiyaa irratti garuu isaan malee namni qulqulluun hin jiru isaan malee namni gaariin hin jiru isaan malee namni namaaf yaadu hin jiru kijibdoota. Kijibdoota dhugaadha. Ilma namaatiif akka haqni namaan dhokanne akka haqni namaan awwaalamne gargaaruun yaada kennuun soki rakkoon qabu. Garuu inboksii waan jedhamu sana inboksiin keessan bilook ta'aadha kan namaa barreessitan kan ilma namaatiif yaada barreessitan inboksiin keessan cufaadha. Haaw aadaa akkasii dhiisaa. Wallahi waa'ee ajandaa namaati yommuu jedhamu girrisni kun gurra kaasee mata duree laayifii kiyyaa girrisaadha. Girrisa wanti jedhamu sun jara keenya. Taayyee danda'a areedoo kabaja guddaa bakkan taa'u oliin ka'u. Bakkan taa'u oliin ka'u
bakkuman taa'ee ka'een kabaja guddaadhaan jechuudha taa'ee danda'a. Because girrisa wanti jedhamu kun dhugumatti jechuudha hawaasa kana kan madaaludha. Girrisa jechuun maali? Girrisa jechuun gosa allaattiiwwaniiti, gosa simbirrootaati. Gosti simbirrootaa sun ammoo tuuta qabdi. Tuutni sii sun maali? Osoo teessee midhaan wayii keessa nyaattu jechuudha. Beektee boqqolloos haa ta'uu, maashillaas haa ta'uu, waa wayii osoo nyaattu. Waa wayii osoo nyaattu namni dhagaadhuma wayii bakka tokkotti kosh jedhe miti, tokko barrise miti. Inni naannoo sanarra jiru hundi wal faana barrisa. Eessarratti waa bu'e inni itti darbatame yookaan inni kosh jedhe kun anaaf immoo beeylada biraatiif immoo waan biraatiif jedhee gurratti kennee xiinsee dhaggeeffachuun hin jiru. Kosh jedhe miti wal faana. Waa'ee dhimma dhuunfaa namoonni yemmuu dubbatan nama meeqan laayivii namaa taa'ee dhaggeeffata Oromoo? Nama 6,700 ta'ee osoo yeroo sana barbaree mixmixa beektu miti mimmixa awaazee si biyya keenyaa jiru hin gubdi baay'ee. Daakuu sii jechuudha paawudarii sii jechuudha dukeetii sii sana jechuudha osoo carraa wayii kallattii wayii jiraate. Ila harka kanarratti naqa atis girrisaadha jettee nasira Oromoo gursuun angirrisa miti. Mimmixa kan harkarratti naqattee gootee jechuudha ija isaaniitti warra akkas taa'ee laayifii sana daawwatu ija isaaniitti jechuudha jettee hagubatu wallaahi al'aazim. Xannee haa ilaaluun maal ilaala waa'ee namaarra iccitii namaarra. Haati manaa koo orbaata na dhoowwattee bulte. Abbaan manaa koo halkan haammachuu dhiisee duddarratti galee bule. Waa'ee namaarra maaltu si galche? Kan keetiin cinqamtu. Ati jaartii qabda, ati jaarsa qabda. Jaarsi keessi wajjin gammachuu qabaatis wajjin gammachuu qabda. Waa'ee abbaa manaa keetii, waa'ee jaarsa keetii, waa'ee maatii keetii yaaduu dhiifte maaltu si galche waa'ee dhimma namoota dhuunfaa. Thank you Murshid. How? Yeroo dhuma hunda yemmuu ajandaa wayii uumamee jedhe gurratti kennitanii dhaloota bubbee namichi jedhe sun dubbate namichi sun dhaloota qubee osoo hin taane dhaloota bubbeenuu isinitti xiqqata obomboleetti jechuun maali? Keessattuu wayita arfaasaa birraa jidduu keessatti yemmuu bonni ba'uudhaaf ganni dhufuudhaaf wayita jedhu keessatti warri amaaraa sun balgi jetti waqtii sanaan jechuudha. Akkas marfatee jechuudha biyyeen kun walitti. Waan mini taaptaa godha akkasii taaptaa godha viidiyoo isin agarsiisa obomboleetti jechuun maal jechuu akka ta'e jedhe. Obomboleetti jechuun maal akka ta'e viidiyoodhaan isin agarsiisa kan inni hin beekneef jechuudha. Quba keessaniin taaptaa godha wal yaadachiisuun gaariidha waan ta'eedhaaf. Fazakkir jedha rabbiin. Isin yaadachiisa taaptaa godha quba keessaniin. Taaptaa godha quba keessaniin gootuuwwan koo. Kaameraan dudduubatti garagalchaa. Argaa jirtu miti amma kana. Waan kana argaa jirtu si'a tokko yeroo tokko. Kaameera dhaabadhu qofa. Taaptaa godhaa isin akkasitti. Taaptaa godhaa. Ala obomboleetti jechuudha argitanii maal akka fakkaatu? Ila. Obomboleetti jechuun isa kana. Obomboleettiin kun wayita ka'u daggalas, baalas, waraqata yookaan ammoo ciccitaa wantoota garaagaraa waan naannoo sanarra jiru hundayyuu walitti qabee jedhee ol ka'a jechuudha. Dhaloota akkasii jechuudha. Dhaloota obomboleetti akkas hin ta'inaa. Waa'ee dhimma namoota dhuunfaa isaan hundi haa xumuratan isaa faana gala. Isin hin ilaallatu. Osoo isin gurra kennuufii dhiiftanii namoonni waan akkasii irratti hin hirmaatan. Hin hirmaatan namoonni. Yeroo durii keessatti namni yoo wal dhabee jedhe deemee hiriyyaa isaatti mata. Fakkeenyaaf aniif Kaamil yookaan aniif Jamaal yoo wal dhabnee jenne hiriyoota isaatti hiriyoota Jamaalitiin deemee namni Jamaal jedhamu kun osoo waliin jiraadhu waan akkanaa narra geessisee jedhe naa gaafadhuun kabajaan jechuudha. Sana booda dhaqee hiriyyaan keenya sun maaliif akkas jettee wayita jedhu lakkii Muhammadtu bar akkas na godhee jennaan akkas jechuu ni danda'e. Yemmuu jedhu yaada nan jedheef yaada Jamaal jedhu kana namni tokko jidduu keenya taa'ee akka walii gallu jechuudha. Akka wal hubannuu fi qaama sadaffaa ta'ee waliin nu galcha jechuudha. Aadaan Oromoo sirni Oromoo akkas turte jiru. Har'a garuu barri jijjiiramtee ilmi namaa tokko aniif Jamaal yoo wal dhabnee jenne kan nu dubbatu warra miidiyaarra jiru warra jireenya keenya hin beekne warra keessa keenya hin beekne warra citii keenya hin beekne miidiyaa irratti bahee falaac qoraacii yookaan kutee falaxa isatu ta'a jechuudha.
yaa akhi akkasin ta'ina wallahi akkasin ta'ina ajandaan namootaa dhimmi namootaa attention akkasin kennitaniif isin hin cinqin eebii rakkoo keetii dadhabbina gama keetiin jiru ila ofii keetiif qulqulluu taatee osoo ta'in dhukkubuma yookaa balfuma si wajjin jiru wajjin dhokfattee waa'een namootaa yemmuu dubbatamu irraa dubbachuuf gurratti kennita yoo ta'ee jedhe balfi kee rakkoon kan kee boru akka bahu boru akka dubbatamu kana quba qabaadhu. Jireenya ilma namaa kana gilooviin godhatin giloovii jechuun waan harkatti kaa'atanii ittiin waa qaban jechuudha. Har'a jechuudha gwaantii kan harkatti kaa'attee iccitii namaa jireenya namaa bukeessita. Boru ammoo namni inni akka gwaantiitti itti fayyadamaa jirtu sana gwaantii si godhatee iccitii kee ittiin namoota birootiin qabata jechuudha. Hin oolu suni. Meeshaadhuma safaranitti safaramuun af waan jedhamutu jira. Basaffaruut qunnaa masafara iqarm isa jedhanu jechuudha. Kanaaf please waa'ee namootaatiin rakkatina. Jireenya dhuunfaa keessanii gaggeeffadhaa. Namni gaafa fedhe wala jaallatu gaafa fedhe gargara bahu. Biizinasa isaaniiti. Gaafa inni isii dubbisu gaafa inni isii jaallatu ati quba qabda ati waadaa ati isaaniif daanyaa yookaan abbaa seeraa taate jidduu turte akka kubbaa miilaa jechuudha daanyaan jidduu dhaabatee tapha sana gaggeessu hin turre. Gaafa isaan waliin ciisan gaafa isaan jaalalaan wajjin wal hammatanii gammadanii miira keessa galanii bareedduu koo damma koo bareedaa koo leenca koo akkas waliin jedhanu ati abbaa seeraa taatee fiish qabuufaa turte xanneen siyaa afuufuun jedhu maaltu si galche? Ofii filatanii wal jaallatan ofii filatanii gargar ba'an biizinasa isaaniiti dhiisii keessaa ba'i siin ilaallatu jechuudha. Si galee jira miti dhiiroo? Si galee jira miti? Akkas godhaa bara baraan ajanduma namootaa kana oofuu ajanduma namaa kana olii gadi hafarsuu dhiisaa keessaa ba'a biizinasa sanarraa. Kanan isiniin jedha gara jaalmarrootti yemmuu deebi'u gara biyya Ahmadiitti yemmuu deebi'u hedduun keessan waraanni gama bahaatiin jechuudha keessattuu TPLF fi Abiy Ahmad jidduutti jechuudha waraanni amma dura akka ture hundi keessanuu quba qabdu wanni sun jechuudha nageenya argatee yeroo ammaa keessatti uummanni Tigraayis jireenya isaa gaggeeffata biyyattiin keenyas obboleewwan keenyas waraana irratti dhumachuun hafee nageenyi bu'ee jira hayyee gama lixaatiin waraanni adda bilisummaa Oromoo fi Abiy Ahmad ilmaan Oromoo osoo ta'an Oromoon jechuudha Tigraay wajjin nageenya buusu ilmi Oromoo tokko akkamitti Oromoo Wallaggaa wajjin yookaan obboleewwan keenya gama Wallaggaatiin jiran yookaan waraana bilisummaa Oromoo yeroon kana jedhu waraanni bilisummaa Oromoo Wallaggaa keessa qofa jirachuu jechuu miti. Oromiyaa hunda keessa jira jechuun bifa danda'amuun kan gaggeeffamudha. Kun akka nageenyi buufamee obboleewwan keenya nageenya argatan haadholiin keenya abbooliin keenya qa'ee isaanii irratti du'an ajjeefaman manni irratti gubatu mana hidhaa keessatti saamsaman kun hafuu qaba yemmuu jedhamee miidiyaa irratti baabee dubbatamu ati farra uummata Oromooti ati bitamaadha wantoota akkasii jennee xiinsammuu walii tuqaa akka turre jenne marti keessan quba qabdu. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e nageenya uummataa kan jibbu seexanaaf seexana qofan seexanni yookaan shayxaanni jaalalaa fi gammachuu ilma namaa jidduu jiru hin barbaadu. Because ergamni isaa kaayyoon isaa wanti inni uumamee fi hammeenya daba shira waan ta'eef yeroo kamiyyuu wal dhabdee ilma namaatti kan gammada jechuudha. Isinii galaa jira miti? Tisiifni osoo hanga miicitanii tisiisa kana jechuudha. Qabdaniidhuma jechuudha. Osoo nafasii kana miicitanii qulqulleessitanii nyaata bareeda wayii fuuldura keessanii waan isin nyaattu osoo astaa ijjatanii hin teessu hin dhukkubaan maaliif balfaaf uumamte isin qoshaashaaf uumamte waan faayidaa hin qabneef uumamte waan xiraa ajaarra taa'uu hojjechuu waan akkasii irratti uumamte waan ta'eef bakka qulqulluu kana hin filattu jechuudha. Warri uummanni nageenyi uummataa kun isin dhukkubsu. Ilmi namaa kun minjaalarra taa'ee nagaya waliin dubbatee waliin rakkoo jirtu furuu akka qabu warri hin barbaanne isini yookaan amala shayxaanaa qabdu yookaan amala tisiisaa qabdu kan bakka gaarii isin jibbisiisu jechuudha. Rabbiin isiniif haa furu. Isinii galee kanaaf ammas taanaan Dr. Abiy Ahmadii fi Jaalmarroon jechuudha torbee dhufu keessa insha Allah Tanzaaniyaa irratti jechuudha qaamni sadaffaan bakka jirutti akkuma kan TPLF nageenya buusuudhaaf biyyoota Afrikaa keessatti qaamni sadaffaan bifa jirutti waliigaltee uumanii nageenyi bu'e waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Abiy Ahmad kan amma biyya bulchaa jiru jidduutti nageenyi akka bu'uu fi baallama qabatanii jiru jechuudha. Mee kan gammadde taaptaa godhika. Kan gammadde taaptaa godhika koomantii jalatti yalla taaptaa godhi. Nageenyi bu'uudhaaf deema jechuudha. Kana kan barbaannu.
kana kan barbaannu nageenya hin barbaannu lola barbaanna kan jedhu rasaasni sarka kee xiyyi sarka kee fardi sarka kee deemi loli kan loltu eenyu wajjin ilmaan Oromoo wajjin osoo hin taane seexana waliin ilmaan Oromoo nageenyatti deemaa jiru waan ta'eef alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin komanti jalatti alhamdulillah yalla sura yalla isinin galcha gasirra namoonni jirtan isinin galcha taap godha isinin galcha nageenyi bu'uudhaaf deema jechuudha araarri bu'uudhaaf deema jechuudha araara kan jibbu seexana malee ilmi namaan jiru yookaan ammoo yoo araarri Oromoo jidduutti buute kan qoonqoon isaa jechuudha kan rizqiin isaa cufamu baay'ee jiraadhaaf waan sana dhiyeessa jechuudha ፋስ ያለበት ዝላ አይችልም ጀት ወሬ አማራሱን ፋስ ያለበት ዝላ አይችልም kan dhufuun isa rakkiftu utaalchoo danda'u jechuudha hiikkaan namoonni Oromoo jidduutti nageenya akka buutu jibbu wal dhabdee Oromoo keessaa benefitii yookaan faayidaa inni argatu jira jechuudha faayidaa isa sanatti adda citaa jira jechuudha abboo riskiin ati Oromoo jidduutti nageenya balaa buuftee kaatee argattu wallahi hararraa kaasee sirraa cite inshallah hacitu sirraa dhaabbatu sirraa hojjedhu nyaadhu dalagadhu nyaadhu miskiina haadhiyyeessaa osoo wal boochiftu abbaan keenya osoo boo'u daa'imman keenya osoo boochu osoo duutu kan ati ittiin faayidaa argattu yoo ta'ee jedhe faayidaan sun sirraa dhaabbatu hararraa kaasee inshallah wallahi Oromoon biyya isaarratti kabajame Oromoon biyya isaarratti qanani'ee lafasaa jiituu magariituu kanarratti jechuudha gammadee jiraachuu qaba sabni nagayaa kun Oromoo jechuun nagaya hiikkaa biraan qabu ummata waan namaatti daangaasii kana darbu hin barbaanne falaasamni abbaan gadaa yookaan sirni gadaa Oromoodhaaf dur jechuudha lafa kaa'ee deeme nuun har'a hojiirra ooluu dhiisee ummanni Oromoo ilmi Oromoo tokko xiyya walitti garagalfatee wal rukutuun dabafafa kana noof jettee fuuldura dhaabbachuun qabdu yoo ta'e jedhe ati seexan ati farra ummata Oromooti nutu jechuudha akkas godhee akka nama dafqa ofirraa akkas godhee gatuutti jechuudha godhee si gata jechuudha inshaallah isinis amantaa amantanii jechuudha waaqayyoo keessan kadhaa shiggiri hin qabu dhugaan isin jedha bar namoonni nagaan Oromoo jidduutti akka buutu jibban namoota jechuudha seexanni oofuudha jechuudha fardeen seexanni oofu jechuudha warra akkasiisan irra rabbitti maganfanne jirra kanaaf torbee dhufu keessa waan gammachuu dhageenya jennee abdii goona qaamni sadaffaan bifa jirutti ummata Oromoo kana bifa jiddu galeessa godhateen qaamonni siyaasaa gartuu lameen keessa jiran wal bira taa'anii saba kanaaf maaltu baasa ummata Oromoo kana maaltu baasa kallattii kamiin biyya keenya ummata keenya kana nageenya buufnee wal kabajnee waliin adeemuu dandeenya kan jedhu irratti bifa bareeda ta'een bifa professional ta'een jechuudha mariidhaaf deemu jechuudha yalla hedduu nama gammachiisa jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin jaalmarruunis ilma Oromooti falaasama dhuunfaa isaatiin waan saba kanaaf karaa saba kanaaf baasutu kana jedhee kee itti amanee bosona seenee jira kabaja godhiif dhaabafeeti deeggari Abiy Ahmad Aliis ilma Oromooti taayitaadhaaf jedhee gara isatti fakkaateen adeemsi inni adeemu deemuu danda'a adeemsa isaa keessatti Oromoo miidhuu danda'a fayyaduu danda'a ilma namaati innis jechuudha Oromoodhaaf jedhee kallattiitti fakkaatee wanti inni hojjetu jiraachuu danda'a kanaaf lameen isaaniitu yoo walitti dhufan ammoo caalatti waan gaarii tokko saba kanaaf fiduu akka danda'an tilmaamuun namatti ulfaatu jechuudha kanaafuu kun waan gammachuudha inni itti aanu yaada keessan isin seensisee xumuruun duratti jechuudha inni sadaffaan obboleewwan keenya biyya Sudaanii keessatti argaman yeroo ammaa keessatti haala rakkiftuu taate keessa jiru wal dhabdeen paartilee siyaasa lama jidduutti gaggeeffamaa jiru rakkoon isaan jidduutti uumame saba isaanii qofa osoo hin taane baqattoota uummata keenya biyya san keessatti argamanullee gaaga'ama jireenya guddaa keessa seensaa jira obboleewwan keenya qaqqaalii lubbuu isaaniitti aarsaa kafalaa jiru waa tokko isaan ilaallannetti look at rakkoo lolli qabdu rakkoo wal dhabdeen qabdu lammiilee biyya sanaa qofa osoo hin taane isinii galee jiraattota lammiilee biyya biraa biyya san keessatti argamanillee gaaga'ama keessa seensisa jechuudha lolli yeroo kamiyyuu faayidaan qabdu lolli yeroo kamiyyuu bu'aan qabdu obboleewwan keenya Sudaanii rabbii isin cinaa haa jiraatu isinis waan jiru biyya sana keessa waan jiru xumura irratti dhufanii yaada keessan nuuf ibsitu ammarratti waa'ee dhimma namoota dhuunfaarraa dubbachuu ummanni keenya kun maal gochuu qaba kan jedhu yaada keessan gaggabaasatanii daqiiqaa lama darbuun qabu daqiiqaa lama yommuu gahu
Sa'aatiin an qaba daqiiqaa lama yommuu darbu carraa namoota birootiif dabarsitu. Ulfaadha galatooma quba keessaniin taaptaa godhaa. Itti aansee waa'ee nageenya buusuu yookaan araara Abiy Ahmadii fi Jaalmarroo jidduutti gaggeeffamu fuuldura kanarratti eeggamaa jiru isarrattis yaada keessan gabaabsitanii irraa dhiyeeffachuu dandeessu. Inni kan dhimma nageenya biyya keenyaatti isin ilaallatu irraa dubbadha. Inni ammoo waa'ee dhimma namoota dhuunfaarraa dubbachuun faayidaaf miidhaan ni qabu kan na ilaallata jettan tooppikii sanarratti dubbadha. Kan waa'ee obboleewwan keenya Sudaanii maaltu fala obboleewwan keenya sanaaf kan jettan immoo dhimma sanarraa dubbadha. Isiniin jedha daqiiqaa lama laman isiniif kenna gastii namarraa kaasee banaadha. Taaptaabii fi sheeriin garuu dhaabbachuu hin qabu. Quba keessaniin taaptaap godha. Yalla taaptaap godha quba keessaniin koppiliin godha bakka